fillah waan nuti bifni keenya bareedaa ta'eefi miti, waan horii qabaanneefi miti, waan nama dhadheeraa taaneefi miti, waan jaalala rabbii keessatti beekamaa ta'etti waan wal ajajneefi, waan ma'aruufatti wal ajajneefi, ammas waan hamturraa wal dhoowwineefi. Kana cufaatu maaltu walitti nu qabe? Allahatti amantanii nuti irra caalaa ilma namaa ta'uun waan sadeen tanarratti jechuu obboleeyyan keenya. Irra caalaa namaa taatee dubaree mas'uulummaan kanurra hin jiraanne isinitti ni fakkaata? Hoggumee ka fakkeenya akka walii fudhannu madarsaa takka keessa daayirektaraatu jira, barsiisota jira, sekreetariitutu jira. Jara kana cufaatu caalmayni isaanii tokkoo miti. Hojiin sekreetariin dalayduufi yookaanu tamallaqa fuutu dalayduufi daayirektartichi mas'uulummaan isaanii takkaa miti. Ammas akkasumatti sadarkaan isaanii takkaa miti jechuudha. Daayirektara irratti hojiin jabaatti waa hunda godhuu qabu. Isa yaada addaatiin ka dhufuu qabu. Daayirektara faayinaanshaali maallaqa isaanii akkamitti maaneej godhuu qabanii qixxaa kabaasuu qabu. Daayirektara jechuun isin callaa fuutee amma namaatu jira xiqqoo eeggadhu yeroo namni ba'ee seenaa waan akkanaati. Mas'uulummaan isii xiqqoo jechuudha. Tanaafuu irra caalaa ilma namaa ta'uudhaaf yoo nuti barbaanne wanni dura godhuu qabnu maali nu beetanii? Nama fayyadu ta'uudhaaf. Nama miidhu oduun ta'in nama fayyadu. Kanaas ka akkana jee irra caalaa ilma namaati sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. الرجال المنماجي خير الناس أنفعهم للناس. نما فيديجي الرجال نما فيدو أبليسو وام ميكاني نما فيدو دنديس lubbuu teetiif barattee barsiisuu dandeessa. Obboleeyyan kee eela hin qaban bishaan asii oliin nu cufaatu yoo dhuunfatti dheeyinee agaruu baanne sooshaal miidiyaatti agarree jirra. Anaafi ati boombaan guyyaa takka ni jira, guyyaa takka as hin jiru. Ganda namaa yoo dheeyxanii ilaaltan ammoo amataa gadaa hin jiru. Boombaa san namaa baasuun wahii fooyyeedha obboleessa. Qaama itti dhiqatanii masgiida guyyaa jumaatti dhufan nyaata isaaniitti godhatan yoo madda baasteefoo eeruu isaanii bishaan obaafatan. Khayruun naasi anfa'uhum linnaas. Irra caalaan ilma namaa nama fayyadu. Yoo ati horii qabaattee horii saniin baasisuu yoo hin dandeenye, maashina san namaa kireessuu yoo hin dandeenye, Allahan jalla jalaalu hawaasa kee keessatti yoo qeebaltii sii kannee beekamaa si godhe beekamtii teessaniin ilma namaa fayyaduun nama fayyaddee bara. Yoo as bira namni tokko dhaabbatee namni akka gaariitti hin beekamne aboo hawaasa keenya kana nama rakkateetu jira gargaaraa yoo je'eefi sheektichi ustaadichi beekamaa ta'e dhaabbatee yoo nama gargaaraa jee takkaa miti gaa isa amantii isaa beekan dhugummaa isaa beekan hawaasi cufaatu gargaaruudhaaf irra wal fixan. Tana yoo goote gargaartee jirta irra caalaa namaa taatee jirta. Beekumsa qabda beekumsa qabdutti nama fayyadde irra caalaa ilma namaati. Horii qabda miskiina ni doroomsiteeni isa fayyaddee jira. Gosuma faayidaa taateen nama fayyaduun irra caalaa ilma namaa nama gootii. Talammadaa jaalawwan kiyya ka islaamaa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله أكرم من حديث عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجل لمدى قرآن لبوتين بر نما برسيسونس الرجال علم نما قوتي. خيركم جالان كيسن filamaan keessan man ta'allama al-qur'aana nama qur'aana barate wa allamahu qur'aana barate san nama barsiise warra qur'aana lubbuu isaaniitiif barate hawaasa isaatii miti addunyaa barsiisan irraa rabbiin waa taasisu. Maaliif gaa jechi cufaatuu bar sadarkaa qabaa miti
jecharra irra caalaa jechaa katee jecha rabbiiti jalla jalaalu rabbi akka caalmayni rabbii uumaa isarratti ol ta'etti kalaamni Allahaatis jalla jalaalu kalaama cufarra ka caalu maali qur'aana obboleeyyan keessaa'u zamana kana keessatti yoo amman tana laltan ajallakumullah ulamaa'in gaggaarin numa jirti beeytee rahmata rabbiitiin garuu ulamaa'in dhumaa jirti tun alaamaa qiyaamaatirraahi ammas jaalowwan kiyya ka islaamaa ilmi namaa kun akka gojjoo nutti hin jaaran ana waliin jiradhu itti dhiisiti rikasa ana waliin jiradhu yoo laalte gojjoo sitti jaara ilmi namaa kun gojjoo akka nutti hin jaarre jalaa bahuudhaaf fitnatu shaawaa fi fitnatu shubaa qur'aana haa qabannu lubbuu keenyaafis lafziidhaan ta'us ma'anaa isaatis tafsiira isaatis tolchachuu tajwiida yoo ta'es ulamaa'ii teenya jala teenyee qaraanee yeroo nuti qaraanes cal janneetuma salaannee karaa manaa deemuu mitiiti nama guddaas joollee xixiqqoos warra hin beeyne walitti qabnee haa qaraasisnuun isiniin jedha amma nama qaanfachiisa haafizul qur'aan tahee gariin keenya juuza 25 ka haffaz kaan ammoo 20 ka haffaz kaan 15 torba shan haffazeetuma salaata lubbuu isaatiif salaatee karaa mana isaa galaafar sheem oniyuun isiniin jedha aboo akkamitti isa hanqa Allahan jalla jalaalu beekumsa sitti gadhiise siif laaffiseen hamma sitti daawaa godhuu qabdaa bar malee ani haffazee jirti narraa buuteen hin jiru yookaanuu ragaa rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaalachuun boo eessa jirti boo jaalalti ta afaaniiti wallaa ta akka amma khalqiin gootee amatarraa walin baatee moyluuda gootee fi shubbistee dhiichiste sanii jaalalti aayata takka tanarraa beeytan dabarsaa jee bar rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam حديث إمام البخاري سيساق يسفده طيب الله ثراه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلغوا عني ولو آية أي ولو كان ما تبلغون به آية والنئس دبر سدا آية كل تاتو نراجي ساجيبر بلغون أمر أججا عني تشريفا كبجادة أن يراد برس نما أنكو وتتك أبو راد برس ذاته الرجال المنا مات الراهي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم آية تخفيفة قل هو الله أحد آية كبر قل هو الله أحد نتوفاته هفزيسي كبر آية أفر بيت جيتو رسول صلى الله عليه وآله وسلم آية أفر متير آية كان الراجسي حافظ ابن حجر الأسقلاني طيب الله ثرى حديث بريدو تنا يرو إسمال جيني بيتم akka beekumsi kun hin dhabamne bartak atis ayata kabeta hadith kabeta ni facaasiti kaanis safa qaba ni facaasi eegasi hadith ni cufaatu bakka cufa gay amman kana bar waliin nu qabamee jira sani waliin hawaasni umaa takka tagubba waa'ee azayaatiin siifima tarabbiin jeefi ta hawaasni akka godhe mataa si dhuku waan sinjaa waan takkaan dhageenye cufaatu khayrukum caalaan keessan man ta'allama alqur'aana وعلمه نما قرآن لبو إساتف بري نما برسيسي أو ربي نوفا لابس أمين جت مولا مين جت اللي جتته ما أكا خلقي إن قدرتين وبليسو يو خلقي في تبرسيفني ما بر ورا حرفي نما تطول تسانو إن بيتو ورجودك رجودك akas jechuun san ani harifa naman gootu ton agari wallahi harifa naman gootu in agarre kunuma taa'anii nama komachuu takka istaayila kiyyarraa waan naaf hin taanyan akkunuma teessee nama komachuu takka naaf hin taatu bakka gurbaa sanii yoo cufuu hin dandeenye maaliif komatan maa komatan aboo warri abaluusan warra bid'aati marre jechuun sana ati warra sunnaa singooto war wallahi singooto yoo bakka isaa cufuu hin dandeenye maalirraa hamatta
gurbuma sanuu qabdee yoo qaraasiste ho'at arraawulii bar harfi aynii fi aayoo hin dandeenye ati qaraasisteen arraawulii halbii san likkitti jaabar garuu teessee jechuun san hariifa naman gootu hariifa dhugaa sanaa tanuga hadiifnummaan har'aan tanaatuu sanii bar ibaadaa teenya keessatti aaqila haa taanu khayrukum man ta'allama alqur'aana wa allamahu sadaffaatun bareedduu isiiti irra caalaa ilma namaa yoo ta'uu feene jaalawwan kiyya ka islaamaa nama umriin isaa dheerattee dalagaan isaa toltees irra caalaa ilma namaati warra umriin isaanii dheerattee dalagaan isaanii tolteerraa rabbiin waa ta'isu gurbaa takkaatu gama rasuulaa dhufe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadithu gabaabsineetuma fi sahih al-jami abi bakr الرادف رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من خير الناس قربان قام نبي رفيت صلى الله عليه وآله وسلم يا إرقما الله أين يوتو الرجال إلمنا ما جاء ما جئن فقال صلى الله عليه وآله وسلم من طال عمره وحسن عمله الرجال إلمنا ما نما عمرين إساء إيرته hojiin isaa toltee ammallee du'aayin nu godhe warra umriin isaanii dheerattee hojiin isaanii bareeddiraa rabbiin waa taasisu amantaa islaamaa keessatti dhalachuun irra guddoo qananii keessaa qananii guddoon tami amantaa islaamaa irra dhalachuun amantaa islaamaa irratti dhalattee umriin tee dheerattee hojiin tee bareeduun yaa Allah amma san keessa nahasabuhu kadhalik ولا نزكي على الله أحدا أكا أما علامة آدم تولا طيب الله فراه أمتا تبا في كدن أمنتا إسلاما كيس جراتي عالم تشي رباني قدون كن عمري إسا قوتو بيكم سبرجو في برسيسو تينا مفتو يوم علمي إيقلتي جناني أنا أمتا كلمات علمي إيجاليجي علمي كيسا أمتا ميكا ترتي جناني برجو قبا أمتا ديدمي أبر يوكا أمتا ديدمي شنين كرئيجي أمنتا إسلاما أمتا جاهاتمي سدد أراسي سوتري إيسا جرتي بو شيخا نام تكبيرتن أمت جاهاتمي سدد أجلكم الله wanni ajaa'iba namatti ta'u san keessaa bar fanni takka yeroo qaraasisu manni guutuun isa biratti qaree jira darasaa isaa abbaa qaraasisee jira abbaan ilmii isarraa barbaachisamu qaree nama biraa gisee deeme abbaan ilma isaa qaraasise ilma isaa qaraasise fanni tana ammoo allaamatu aadam tuulaa bira dhaqii jedhaan ayyaba allaahu faraa achirraa qaraa mucaan kunis yeroo fuudhee dhale mucaa isaa qaraasee tana deemiti sheeka shookewwanii bira dhaqii qaree jaan abbaa ilma mucaa ati akaakoo taateef nama qaraasiseen sin jaasaayifi man qaala umruhu wa hasuna amaluhu irra caalaa ilma namaa jechuun nama umriin isaa dheerattee hojiin isaa tolte yoo firqaan jajalloon hawaasa muslimaa ka Itoophiyaa kana shoororkeessuu fedhan dura allaamatu aadam tuulaan qaddasallahu ruuha maal jee dhaggeeffate raddii dura ka godhu isa nama biraatiin ka dura godhu sifaa isaa keessaa takka maali jaynummaa Allah irratti jalla jalaalu laa yakhaafu fillaahi lawmata laa'in komii isa nama komataa ta'e hin sodaatu xurruqqeen sooshaal miidiyaa keessa isa arrabsanilleen xaxxeedhaan sin jaabar gaafa ati akaakoon kee afaan oromoo haasawuu itti qaanfatu sani allaamatu aadam tuulaan xayyaba allaahu faraa hawaasa isaa afaan oromootiin qaraasisuu ture maal jettaniin boo dubaree xarraqqeen takka lafaa kaatee sheeka kanarratti nin dhadheeradhaa yoo jee hayyamani gootaniifi aboo anuu jiiduu arabiinii fuula isaa balleessaan siin jaa gaafa sodaattuu sanii yaadattu gaafa san dura fatwaa kakannu isaan siin jaa bar
firqaa jalloon yeroo baatu isaatu dura dhaabbata. Eegasii ulamaa'in cufaatu raddii gootiis hin jedhu. Gabaabdutti jaalowwan kiyya ka islaamaa irra caalaa ilma namaa yoo ta'uu feene abdiin qaba nu cufaatu akka ta'uu feenus ammallee du'aayin nu godhu nu cufaatu hortee duyda keenya keessaa baatullee rabbiin caaloo ilma namaatirraa rabbii isaa naa godhu. Nama umriin isaa dheerattee hojiin isaa toltee fanii imaan siin jaa islaamummaarra dhalachuun qananii takka qananii tanaa waliin ta wal qixxaattu hin jirtu jaalowwan kiyya ka islaamaa. Hojiin namaa tolu da'awaa godhu ilmii barachuu nama qaraasisu hawaasa ofii fayyadu horiin qabdu beekumsaan fayyadu beekumsaa fi horii hin qabdu sagaleeteetiin fayyadu waan dandeesse hin fayyadu tan ta irra hedduun keenya irraanfate jaartii ofiitiif gaarii ta'u amma namuutu nama rabbiin rahmata godheef malee nama biraatiif gaarii jaartii isaatirraa qoban qabu. Warra fuudheen baana wandalaaqee immoo rabbi singilirraa isin haa baasu. Facebook irra singilii jettan san rabbiin meeriiditti isin haa jijjiiru. Jaartii ofiitiif gaarii ta'uun irra caalaa namaa si gootu. Ka akkana jee hakiim hassanii miti irra caalaa ilma namaati jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala nabi. لل كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه وابن حبان في الصحيح وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب من حديث ابن عباس وعائشة عليهم من الله رضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله صلى الله عليه وآله وسلم filamaan keessan filamaa keessanii warra isaatiif asitti ahliin maatii isaa haaskaa isaa jechuudha. Anis maatii xiyyaaf irra caalaa keessanii jee rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akka nabi Muusaan alayhi salaam rabbiin jee fasaara bi ahli ay zawjatuhu gurbaan gaariin san ni haata godheef isiisan itti baan bar jecha tana ammas kanama ajaa'ibu irra caalaa ilma namaatiitu akkana jee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaartii teenya nama gaarii ta'u masruuq taabi'ii guddaa rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yaa ummaa jeen gifte Aishaa baan radiyallahu anha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeroo mana jiran keessatti maal godhanii jennaani haajaa maatii isaanii keessa jiraatanii jetteen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aannan ilma ta isaanii faabar bi abi wa ummi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajaa'iba nattaati nin qaanfadhaa hubar kophee isaaniitis lubbuma isaaniitiif hodhatan huccuu isaaniitis lubbuma isaaniitiif hodhatan ni ilman yeroo adaane karaa masgiidaa deemaa jette jaartii ofii mana keessatti gargaaruun ilmoo irraa qabuun arraan tana naaqana manatti hin godhinii hoteela deemnee wajji nyaannaa jechuun irra caalaa ilma namaa si gooti. Mana kee keessatti jaartii ta'e yeroo isiin faxara gootu ati makaddaa san tarrisuun bakka itti raftan ansoolaalee san dachaastee bareechitee afuun dhiirummaa ta'e sirraa hin waraantu inuma gootaa si gootiin sin jaa obboleessa gootaa si gooti dhiira guutuu san si gooti waxaxeen jaartii isaa ka xiqqeessee arrabsee saahibootan isaa biratti kabajaa fadheen sin jaar saahiboota isaatiif jimaa urata qarshii 1,500 fuudhee jaartii paasa dallaa ka nyaachise haada xarraqe qolloo dura mindaan fadhaa bar ajiriin fadhaa unnoo ajirii ta'e jaartii ta'eetiif gaaroominni ka'e jaartii ta'eetiif obboleessa ta dhiiraa guyyaa biraa isiniimu shamarranis rabbi isaan haqa ceelchu haqa jaarsaa balleessanii jiran tana guyyaa biraatiin siimu waa hedduu takkaan na jiraa bar kurxummiidhaan ta'e ni beeta bishaaniituun na keessa jira siraa waa hedduun jechuu fadha waan garii qabeetumaan kiisha keessa kaa'eef irraa moo rabbi jira jee nama gaarii yoo ta'u beetan gaarummaan dura eenyurraa ni beetanii warra jaartii qabu jaartii warra jaartii hin qabaanne ummaa qabda
ummateetiifin isinin jaa warra haadhaa fi abbaa qabdan rabbiin haadhaa fi abbaa gasan umrii dheertuu rabbii haa kennuuf tokko isaanii yookaanuu lamaan isaanii yoo isinirraa du'an ammoo rabbiin rahmataa godhuuf warra fuudhe ammoo addunyaa fi akhirattuu beerran keessan waliin rabbiin jannata keessattis rabbiin jaarsaa jaartii isin haa godhu warran fuune rabbi isin haa buusu awoo qaxarii takka rabbi sitti haa qabu silaa wahii rifeensa fiis godhattaa boo noormaan akka gayyaa kana murataa borcee xiqqoo takka illee ni baasta turte amma duubaa fi dugdi keessan hin beekamu warra takkuma ummata chaayinaa rabbi isinirraa haa jijjiiru tashanaffaat tanumaanii gabaabse silaa waan kudhanii wanni tun nama rabbi sodaatu nama qulqulluu ta'uun irra caalaa ilma namaa nama gootii attaqiyyu naqiy isa rabbi isaa eeggatu isa qulqulluu ta'e حديث حافظ ابن ماجه سنن إساء كيسة فيده بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من خير الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم مخموم القلب وصدوق اللسان يا إرجما ربي الرجال المنما إنه جئدي الرجال المنما قافته صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ما جين مخموم القلب وصدوق اللسان مخموم القلب جتون قباب دوتي نما ربي صداتو نما أفان إساء أقام عليهم دبني جتون راجعين صحابان عليهم من الله رضوان يا إرجما الله إساء الراتني إساء أقاد بدسن نعرفه نبينا فصدوق اللسان نعرفه فمن هو مخموم القلب مخموم القلب ينكنو إن ربي صداته أين جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم هو التقي النقي إني زنو التقي إسا ربي إسا صداته مخموم القلب النقي إسا قلقلوته الذي لا إثم فيه إسا دلين إسا كيسا هنجراني ولا بغيا رورون إسا كيسا هنجراني ولا غلا جبنسي كيسا كيسا هنجراني ولا حسد هستين كيسا كيسا هنجراني أبو رب صفاتنا نوها أسوه لكيساني التقي النقي إسا ربي إسا إيقت إسا قلوته الذي لا إثم فيه إسا دلين إسا كيسا هنجر ولا بغيا كرورو نمتين غوني ولا غلا كجبين سنما فين كمني ولا حسد كنمه حسدني او صفان تنجبدو دمو جبدومي او ربي نو حلافظوا يو اني لافظ لا ترابر اسمان نما لافظ ابو ربي نو حلافظ ابو صفا جهان تن ربي نو حبدا سو ربي اسا صدات قل دلين اسا كيسا هنجر رورو نمتين غدو جبين سنما فين كبو نمن حسد يو أبلو حركته بركوتي دويتي هنجيني سوانا كنا يا ربي تيديف بركة كيسا كاي أكا إساق تلو قلت يا ربي أنا أفتلو ناولي جان